gubbaa fuunee galleen bakka makiina jala seenu malee jedhe ayyuu rabba kaabaa cobboositi wallahi kaleessa mataan isaa kun akkana zoonii osoo manaan bahin oole wallahi billahi waliin oolaaf yaani riyyaa isaati maraatee surree gatoo malee wanni biraa hafeef hin jiru baallaa akkanan godhin mara tokko san qabdu yoo abbaa manaa siin taane obboleessa sii ta'a wallahi dhaggeeffadhu hadda jechuudha sa'aatii isee dhugaa rabbi imimmaan kun keessa osoo akkana jigu oole rabbal kaabaa kun na'amanii ani riyyaa isaati bar nama argu bar maazariin laaltee rifattee bannaash mucaa kana foolii alaan bahinaan jette dhugaasiin jedhaa bar no kayedha mucaa tokko ya mucaa tokko enu na yani nama himaa jira no mucaa tokkotu hiriyyittiitti yaada walee akkas jedhaan maal rakkoo qabaree ta'uu danda'an beekamu si ati dimaa deemtan jawaal mee fide dan shirakan qabamu beekam kana laal haadha faaqee yoo nam tokko kijibe dhiirri martiin kijibdii miti amma jaalalti yeroo kana keessa jaalalti dhugaa baay'ataa jirti amantanii amanuu baattanis amma jechuun jaalalli dhugaa jechuudha akka nama hindheessa limaatiidhaan maqaseetiin jedhee jala kana ol maqastanii asii ol maqasteetiin surree hudduura godhatanii deemtanii jaalalli dhugaa isin fiddan kamaaliiti qeerroon ammaa. Arra mulli raddeeffannee jiraan dhurarra qorachuu jammarreerra wanna Biyyaa kun baadiyyaa jira tawfiitii bugula waan mudhiin kun jedhan jirtu surree asirra godhataa gisee akkana gajjale baantu. Waalaikum salaam. Jamila ajirtaa jam. Sila qoo namni jaalachuu birrii qabaachuu qaba dhafaate moo akkasii kanatti furdachuu qaba. Furdachuudhaan leemiti qadhachuudhaan leemiti garuu maal beektaa? Inni maal beektaa waan biraa yaa mee waan biraa maal beektaa mee akkam feeta? Nuti shamarran waan biraa isin barbaadu. Abeenya guddaa isin barbaadu. Maal beektaa nare? Nuti shamarran waan isinirraa feenu. Sapiraayizii waan xiqqoo isinirraa feena waan xiqqoo sapiraayizii tokko tokko. Lammata hadda yoo na sobde zalaalam si amanuun natti ulfaata. An akka shamara takkaati jechuudha. Hadda na sobde zalaalam si amanuun natti ulfaata. Sin amanuu jechuudha zalaalam. Siif galee tokko san. Lammataa sadaffaadha ammoo bakka injiraa miti jaalala fedha sirra jaalala. Maalin yayyeen gaafadha Jamila. Fudhachuuf rakkatta malee jaalala hin beektan. Amma keessattuu dhiirti kennaa naa kennitu sixoota naa kennitu oh my god onnee tiyya keessa mana ni ijaaratu. Oh my god onnee waqti tiyya keessa mana ni ijaaratu. Dhugaa rabbi. Mana inni onnee tiyya keessatti ijaaratu. Fooqii dhagaan ijaarata sibiila dhagaadhaan. Dhagaaf sibiilaan ijaarata onnee tiyya keessatti. Amma ati kennaa yaani kennama xiqqoo wayii barbaadde irraa kennaa wayii hin jiraami. Nuti waan barbaannu macarrashaan karameellaa dastaa fi karameellaan dastaa nuuf kennaa guddaadha. Daa'imman caalaas hin jedhamu. Innaa sana amma namni Oromoo namaan kennu jechuudha moo maal jechuun moo caaraan akka isirra hin geenye. Akkaataa itti kennantu waladda habiibii bar suuqiidhaa bittee afaan nakaa'uun maltaa bar garuu akka itti kennan waladda. Akkaataa itti kennan. Qayyiwoxii kanama fakkeenyaaf. Barra koo keessan fi amma shamara Oromootuun fi maagartee baangaa fi hindii laaltanii marate. Finfinnee keessa yookaan Adaamaa keessa manni dooroowwaxii itti nyaatan mana meeqa jira. Garuu mana san keessa mana tokkicha seentaa beeki. Seef galee hundinuyyuu dooroowwaxii inuma dalaga. Garuu akkaataa itti dalaga waladda. Akkaataa itti kennantu waladda. Ammallee giving the take waan jedhamu jira. Giving the text, you know, giving the text. Wali ubanna. Si hubadheera. Wallahi. Just like this, never give up. Haadha faate wallahi ati kumari baaba. Nama baay'eetu waasirraa barnoota barataa jira. Nama baay'eetu hubataa jira. Qalbii makeessa Waasati bichaarratti hin cillinne, waasati bichaarratti hin hirkatina. Tokkoffaa onnee fudhattanii baduu. Lammaffaa matama kana jala maqasuu. Sadaffaa suura majil barra godhachuu bichaatti hin xiyyeeffatina. Mataa maali godhu? Laa ati sirrii jirta ati. Ana bokkuru. Ati sirrii jirta. Isarraa maa kan akka fuudheem tareema. Edde maal jecha.
Arafatee nuusi qabanyaan si jaalannan beektaa. Silan furdattee fuulli keessi qal'atamee ol ka'e qashti. Abdiin garaa nyaata bar. Abdiin garaa nyaata bar gaa'isa. Dhiira Oromoo keessaa tokkoffaa eenyu garaa si nyaata jettan abdii. Dhugaa akkuma aannin bu'aa oolan waan kiyaasa. Itoophiyaa ishii Itoophiyaa ziyaari deebi jedhimee kaayiroo. Sila maa barin deddeemaa arti bakka. Qaama Kanaadaa jettu. Haala zoon deemin dhufuu qabde rakkatti yaada. Bakka adeem turis adeem deemte. Affeerraa si goona si tootaa jettallee si kennama rakkoon qabu. No problem. Sila waan an sii kennu. Dhufuu. Firna jaalalan beekanii jaalala akkamitti atuyyuu mana madam jirta namni akkamitti jaalalasitu danda'a. Shamara Oromoo akkasuma jaalalan beektanii bara. Wallaahi wabillan beektu. Jedhee bar dhufuu. Finigal. Waa takka. Dhiirri. Finfinnee moo? Dhufuu sin jedhe Itoophiyaa dhufuu. Kootu wannaati. Dhufee deebiin danda'a. Silaa booletti ilaal maal isa minxaafii diimaa hafnee seenaa. Waaga manaa wallaahi minxaafii diimaa. Ani maal godhu minxaafii diimaa haftee na edda inshaalla maal godhu na eeddan inshaalla akkana eedduu fedha malee si eega jedhu si eennaa maal. Maal mootummaa wayii biyya alaarraa gale si fakkaata. Saayibii isaa wajjin seegaa adda seegaa deema. Jalluu nama hojii seenaa. Adda barbaadde adda jeetu. Jechuun biyya kanatti namni tiimiin jiraata akka tiimitti baanne malee jechuun. Wallaahi barnaa ajaa'iba bar amma mucayyoo wadiitu hiriyyatiyyaa biyya alaarraa galte Dubaay irraa galte. Sa'aatii galteerraa hiriyoota isaa nama jaha waliin simate. Nama jaha waliin simate deemanii waa nyaatanii dhuganii maaliif bira hafa uummanni kaanuma deemu. Jaarsaa jaartii waggaa 12 addaan turanii wal argan wannummaan min. Lama bira teettanii maal inni keerimaaf inshaallah. Sila bara marakkoon shaman Oromoolee takka nama bira kennaan bakka viidiyoo algarratti ba'uudha yaadni keessan. Namni wajji nyaatee wajji dhugee kolfee taphatee bakka ati nama garran niyya. Bara martiraa kun osoo keessa wal shamarri teetuni bakka asii wal agarraan yaadni jaraa yookaan siree. Bashannana jechuun osoo sireen taane hiriyoota wajji waa nyaattee waa dhugatimi. Hiriyoota keessaa irraa galchitee teettee barcaa gootee mataa jettee booda akkasitti rakkoon qabu bultallee. Meela lama waan isii jedhu. Maal goote saayii wajjin? Kunoo kana rakkoon jedhu naqa qabaat agartee. Mee adamaatiin bakkaan hiriyooti wajjin deemee nama tokko yoo simadde. Laal adabaate dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Amma namni wal jaalatu tokko yoo wal arge yookaan namni kun hiriyaa qaba tiimii qaba. Ani hiriyoota kiyya wajji yoo sit dhufe yookaan mana kiyya yoo namni dhufe wajji teennee buna dhuunee oollee rakkoon qabu barbaachisuun isaa turumaa rakkoo qabu. Dirqama fiidee boolee si fuudhee onnaa taatee onnaa tu qabda maal jechuudha kun sin dabbaru garuu. Nyaal. Dhageeffadhu. Dhagai ani rasaa kasi himaa dhagai. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma jaartiin tante ganama sa'aatii 3tti buute Itoophiyaa haa jennu. Ayyee buute. Sa'a 3 buute. Sa'a 3 yoo buute hiriyoota tanteetiin waliin fuuteeni buna waliin dhugdanii misaa waliin nyaattan. Wayya simbootiyya. Misaa waliin nyaattan erga misaa waliin nyaattanii booda hiriyoota tanteetiin waliin adda baatanii maksasiirra wal arguu qabdanii jechuudha. Halkan kana guutuu barbaachisaa ta'e feetu qama'ii feetu caffarii firiidha jechuudha rakkoo takka hin qabu. Argite? Dirqama sa'a takkallee taatu ati bisiin kophaa wal arguu qabdan. Dhageeffadhu. Nuti fedhii akkasii fedhii lukkuun qabnu bannaati. Amma anamma fakkeenyaaf nama wayii sa'a 3tti dhaqee hiriyoota wajji yoo fuudhe. Sa'aatii laaqanaa wajji yoo nyaanne sa'a laaqanaa nyaanne booda mana gala. Halkan san yoo danda'e qalee hiriyooti kee wajjin fataadhee bulee jara ofirraa geggeessee achi booda qonna hin jiraami. No. Awwaan kana hin deeggaru. Maaliif jennaan? No jechuun ati maammadoon akkasii maammadoo biyya arabaa wayita isiin makiina irraa gabbuute fidee waan natti hin fiigee akka lukkuutti. Makiina irraa gabbuute miti bal'aadha. Ganama sa'aatii 3tti buute walumaan buna dhugdanii nyaattanii
guyyaas misaa wajji nyaattanii fakkeenyaaf sa'aatii kana booda atii fi sii wal arguu qabdan. Sa'aatii kam? Fakkeenyaaf asraa irrattis haa ta'u. Hin ta'u. Sa'aatii nyaattanii dhuydee san sa'aata kaafillee Eega nyaattee dhuydee. siifisiin adda wal arguu qabdanii hiriyoota keetirraa bahuu qabdaatti yaada haadha faateeti amma gosa. Yaada keetiin ni garuu. Laal kaa dhageeffadhu waan tokko jira dhagee abdii bar. Dhugaadha lafaa ta'etti laa. Dhugaa jette ina laa dhugaa jette. Namni si garaa jiru akkamitti? Hiriyoota kan kee irraa bahi jechuun kan koo ilaali. Hiriyoota kan kee fakkeenyaaf jaartii tan ta'e eerpoortii sii fuudhanii hiriyoota tan ta'e ariitee kaatee hiriyoonni tan ta'e galanii atillee galtee sii wajjin teettaa miti bar. Misaa booda wal argitanii kaatanii halkan kana guutuu yoo barbaachisaa ta'e tolfattanii bareechifattanii isinis uffata ofii jijjiirattee tolfattanii hiriyoota kan keessanii wajjin dabarsuu dandeessan. Garuu jaartii tan ta'e sa'aatii takka kennuufii qabda. Maan sa'aata Sa'aata kaayitti xiqqaataa ifa jechuun amma jechuun sa'aata akkamitti halkan guutuu kennuufii Amma barbaada. inni akkam jedhameetta akka eerpoortii irraa yoo barbaachisaa ta'e ganama fuudhaa akkasuma misa nyaatee ijoollee maa waliin hiriyoota masaati waliin shaayidhaa oolaa halkan illee hin qalaa maal godhaa akkasuma caffaraa oolaa guyyaa lammataa maal habiibii kee inshaallah. Ma akkasuma ka. Akkasuma malee ammuma boolee fuudhee nyaata biyya sanii ammuma nyaattee ammuma maali wala garraan maal jechuudha. Kana bar. Kana asuu kana amma wantummaa ina amma dhageeffadhu amma laal amma namoonni wayii dhageeffadhu ka. Isitti maqoo yaa nama tokko abbaa fedhatoo boolee fuudhee mana nyaataa geessee booda maal wanta adda bahu maal jechuudha. Inde nyaata yaanan taa'uu barbaadaa jiran maal laatti. Ati akkam jettaa kabira jirtu kun nama waa galanii fakkaata. Ati kun daa'ima beektaa daa'ima handhuura hin baafne. Ati xiqqoo nama waa galanii nama yaada liqimse fakkaata. Areen illee maashaallah akkam mee'ati akkam jettaa. Maqluu jaami fannaachi. Nagaa wallaahi haadha faate naata kam. Mee kootu finfinnee kootu meetti laallama. Akkam jirtan jenne akkam jetta yaada kanarratti siin jedhe. Yaada kanarratti yaani sillee hin deeggara isallee hin deeggara maaliif yoo jette namni tokko yeroo dheeraa jaalalaaf badhetti waliin dabarse walitti dhufee yoo jedhe inni saahiboota isaa tanii wajjin yoo dhaqe yeroodhaaf wajjin simachuun normaal nu haa simatu rakkoo hin qabu. Garuu atis waan jettee isiinis nama kana kophaa isaa argitee wajjin haasa'u wajjin gammadu yaada qabdu kennuufii barbaadde sii galee. Kanaafuu yaada san isirraa fuudhuuf jarri lammiin illee addatti wajjin turuun akka yaada kiyyaatti sunillee kaateettillee baay'ee fudhatama qaba. No, lama deeggaruu hin dandeessu sorry. Sunillee kaati jette ta'uu osoo hin taane ati jaartii tan ta'e irra hiriyoota tan ta'eetiif taa'imii kennita. Ani saahibuma keessan uleen ari'a malee sa'aatii sanitti hin barbaadu. Yeroo jalqabaatiif rakkoo miti. Yeroo biraa taa'imiin ati jabate adda jira jechuudha. Garuu taa'imiin saahiboota illee adda jira. Kanaafiyyuu nama haaroo dhufe tokko itti jajjaruun sirrii miti. Anamma akkuma itti dhufteen fuudhee boolee algaa sin geessu. Yookaan manatti isin galee uffata uffata saarii. Yaa algaa kiyyaa mee maal godhu gara algaa fidda yaa miskinticha kiyyaati. Eenyu waa'ee algaa dubbate akka Si booda bar ati eegaa wal argaatan booda laaqana booda jaartii ta'e kophaa argi jechuun algaa gubbatti hojii taphannachuudha. Akkasiin afaan Oromooti. Ma waan biraa dhaarti. Ana bar sa'aa dheeraa laalkaa. Amma ganama irraa qabdee hanga asraatitti hiriyoota santeetii wajji dabarsuu dandeessaa sin jedhe bara. Fakkeenyaaf sa'aatii 3 haga 4 ta'u haga 5 ta'u jaartii tanteetii taa'imii kennite jaartii teeti ka. Fakkeenyaaf amma anaa fi jaartiin teetuu garagara argite yookaan ammoo isiin fageenya irra nikaa hidhattee iyyuu garagara. Siif galaa you understand me? Ani barni anamma akka jaartummaa taasisan jiru nama yeroo awwalaatti wal argachuu jirra baran malaal yaadni gaafkii akka namni. Yeroo awwalaatti namni wal argu jaarsa halaalaa taanaan. Amma fakkeenyaaf haadha faatee ammatti fakkeenyaaf nama tokkoon jaalattaa jennu waggaa dheeraa qilleensa irraa wal janaajjantanii yoo wal agartan fakkeenyaaf ganama sa'a 3 wal agartanii hiriyoo isaa wajji dhufee sa'aatii laaqanaa nyaattan booda kophaa wajji taa'uu barbaadda? Eegaa. Yaada isii keessa jiru ta'uun mala jechuu dandeetti isiidhaaf fudhatama ta'uu danda'a wanni kun. Isin amma as bira wal mormaa artan waan tokkorra walii galuu qabdan kaadha faate. Faate jaartii xiyya gamaa isaa gotanaa jala kun hin beektu moo? Sirma akkam godhate inni quban qabu? Maal ta'e sila kana oofam?
Xaayiroon hin maraate bakka aadaan siina jiru dhuguu. Oi bakka barsiisuutu si barsiisu. Baradha. Nah, bibi jakkan antana jarsa jadi kan kena inshallah sami je salit tu aku beda. Jakkan akala tata tanah. Nah, bibi. Bar yeroo jalqabaatu yeroo kan rakkoon qabu. Ada baatee garuu otoo dhuftee abdiin argina cintaruun qabdati. Wallahi wallahi. Asaba kiya jijjiirera. Jechuun ani yoo ati akkuma gabbuu ta'een dhukannaa taate ani hiriyooti gatti ni mokoota rakkoon qabu bakka fena deemu. Garuu immoo kabaja keetiif hiriyoota kiyyaa wajji dhufeeti si madhee sitti qalee fataa jennee dhuunee jara geeggeessinee hojii taphanna rakkoon qabu. Garuu booletiin fuudhee jara irraa fakkeenyaaf hiriyoota kan keeti kana waliin taa'immi kennitee jaartii tan teeliiftee cafartu haga yoo miti simee guyyaa meeqa si Barsuun guyyaa tokkoffaa walumarraa jechuun amma namnummaan tokko jara nama gaafa fuudhe. Namnummaa wayii biyya kanatti yoo fuudhee jaartii manatti hin galate halkan san taphataa bulanii dhugaa bulanii ummata san ofirraa geeggeesseeti ka agartee inni qofatti si arsii biratti yoo kutaa bira ta'e malee arsii biratti taphataa bulee cafaraa bulee ka ganama jaartiif galu hin jiru. Ayi maal ta'a? Wallaahi billahi abbaan feetan warra komantii kanaa gaafadha jedhana namni tokko yoo fuudhe gaafa fuudhee gaggala hojii gaasa boromtummaa malee hojii rafa. Keessummaa irra jira gaafa wala. Jana gaafa galgala fuudhee galeen gaafa galgala fuudhee galeeni cinaa bariillee haa taatu. Jaarsaaf jaartiin osoo waliin argin lafti ni bariiti. Kan wana hima. Wallahi gaafsan hin jiru. Gaafsan waan hin jiru. Yalla. Abdii dhugaa jette yaa. Rafuu qaba. Bar ijoollee waan mana wadaan jirtu bakka na qabu. Dhugaa jettee rafuu hin jiru miti jibaa. Hin sobina. Laki rafu. Wallahi namatti hin torro. Mila dhugaa kunoo kana kunoo. Hin jiru gaafas hin jiru dhugaa. Gaafasan hin jiru laa. Gaafsan wanta takka hin jiru. Gaafsan kolfuu taphatu. Maaluma sajajaasa. Warri dhugaa jettan kun anatu dhugaa warri ana jettan barreessa. Warri ana jettan yaa waan Tora ummata ofirraa geggeessee akkasuma jarana wayi dogongore dhugaa ina yoo dhugaa dubbanne guyyaa sargii hin galan namni hojii hin gala hiriyoonni hin taphatan halkan san akkamatti bashannanaa bulanii borumtummaa eegumman irra deeme booda. Maali inshallah eessa bulee borumtaan haa dhufu. Aboo keessummaa hojii ragaa halkan sun keessummaadha akkamitti maal si bira siyyuu atuyyuu mashurraadha dubartii si bira jira obboleeyyan haati adaadonni jaaltitti naameeshin. Maal gootu dubartiin na bira inshallah halkan keessa sa'a 12 booda dubartiin na bira maal gootu. Siyaada baatee maara biseetar. Si maal ta'a? Maal jajjarra kana ga'e akkasuma gaa'aadhaan akkam goota? Karaa baay'ee obsanii maal kan takkatti dhugaa jette waan ofii jette aniin galgaluma san jaarsatii yaa godhe argine. Wallahi hin ta'u. Dhageeffadha ammallee taanaan inni haga fedhanillee biyya namaa tura heerumaa gala. Guyyaa heerumtan san jaarsa keerra waan takka neegin gaafsan keessummaa jira yoo wal agartanillee. Wallahi dhugama. Mundi baru saya tahu ada malah pun. No. Ati no. Anin hai. Gal-gala sampai keberapa boleh guyya lama pak duka ini. Bakka biraa maal godhe Bakka biraa bulu bar. Keessummaa fedha keessummaa kabaja. Isaan lif kabaja. Inni nu guyyaa san keessummaadha ni keessummeeffame innummaa mataan isaa waliin Amma akka naannoo Harargeetti yoo fudhanne namni gaafa arusaa galgala gale sanii jaarsaaf jaartiin kaatee kee taphadha bashannana nyaadhaa dhugaattee olii gad deemtee wal qabattee hojjifataadha halkan sana akkamitti nama fira geggeessaa bulan jechuudha. Ka akka naannoo asitti jaartiin kaateetiini. Wallahi akka Harargeetti jaarsaaf jaartii ka'eetiin nama taphadha. Garuu akka Idaayyaan kaateeti immoo. Idaayyaan kaatee olii gad deemtee taphadha nyaadhaa dhugaattee isaa harka wal qabattee. Akka Harargeetti jechuudha. Warra Harargee kan jiraatan wallahi isaamiti. Garuu akka Harargeetti isin gaduun baatu. Ummata Harargee dhageeffadha. Yeesiraara warri Harargee kan wallan. Wallahi dhugaa warri Harargee warri jirtan warri Harargee qofa beeka kan beekan ana beeka. Ummata jaalalaa hedduu isin jaaladha hedduu. Gaafa dhuguno. Yoo waan an jedhe kana soba taate kun ijoolleen Harargee sobdee naanaa jirtu. Garuu isinitti immoo akka Arsiitti
mushurraa jedhanii ni agartu ati ji'a lamattu jaan agartu warri ollaa keessi ji'a sadiitu argu warri duraan beeku malee garuu halkan san jaarsi isii beekamu. Barama arsitti yoo xiqqaate ji'a sadi indoon manumaayyuu gadi bahuun bar alla kariim tan ji'a lamattu iyyuu manarraa baatoo namni fuula ishee. Abbataa guyyibata wajjin ji'a sadi. Dhugaa keetti naaf waan beekte akkasi kun akkam. Agartanii? Annama gisee asii ka'ee harargee heerume kaasee uummata caffarsiisaa bulcha jechuudha. Isaa fi atii fi inni wal qabattanii bakka hunda deemtanii taphadhaa nyaata dhugaa hin dabbaramina jedhanii asillee seentu. Abiibi ana biyyoo bananii jennaan ofii hiyyaayuu shaarbii gatee ta'uun oolu. Laa. Hin taphatta kaa hin taphatta rakkoon qabu hin dandeessu taphata. Fataa itti akka harargeetti bisan taphatta. Shaggaa wayyaa dandeenya laala martee lafaa qaba. Akka arsiise dho'isanii sana awwaalan. Halkan san bashannanaa yaa. Halkan san bashannanaa guyyaan sun guyyaa jiraati. Akka arsiitti immoo isa tolii kan deemame isii manaa gadi hin baasan. Manaan baasan. Hin baasu ati manaan baasu akka hin tolum. Paastaa nyaataa bultii. Sibira hawwee qabameera. Yalla hin jiru. Dhiifama wallaahi dhiifama uummata harargeedha wallaahi namni akka kiyya siin jaalatu hin jiru yaa uummata harargeedha I love you. Gila moo asaaba kiyya jijjiireera. Dhiifama naa godha. Asaabin qayyarkut. Dhugaadha harargeen akkasuma sila sila hidaayaa fincaan qaba hin qaba'ee maal hin qabne garuu warri durii sun fa'aa itti waan kennu micciirraa yookaan coqqoo nyaatti guyyaa sadiif akka isiin sagaraan deemnu. Fincaaniin fincoota halkan shamarra ishee baafte. Guyyaa deettuuf guyyaa kittaan ammalee gaafa fuudhanii miti daayyaa hin nyaachisan jedha sila fayyaa qabaa kun sila mana ajjeesu jedhamu. Gaafa dubartii waan nyaachifne. Dhageeffadhu gaafa isin heerumtullee waan nyaachisan mana soddaatii dhayitee achirraa booda fincaan qabee waan biraa qabee gannabaa san jettu hin duuti malee bichirraa nyaattee ooltee bultee halkan sadaffaa irratti shamarran gayyaa akka harargeeti immoo. Akka harargeetti hin jiru waan akkasii akka harargeetti rakkoon qabu bannaata akka keenyatti taasise akka harargee biratti waan kana guutuun firii. Akkuma arsiitituyyuu fudhanne dubartiin hin nyaatte nyaata. Bar nyaata hin nyaatti jechuun nyaata hin nyaatti bar. Nyaata hin nyaatti kun ooma isii gaafa. Dubbii akka naga hin miliqee. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Dubbii akka hin miliqee dhagee. Kami jirtan? Na dhageetti sile. Nagaame. Siin dhagoo jira. Dhageeffadhu abdii waan jedhe. Haya. Akka harargeetitti intalli gaafa galgala heerumtee jette fakkeenyaaf akka harargeetitti fakkeenyaaf anatu harargee heerume jechuudha. Hayyee. Halkan kana caffaraa bultii uummata lafaa kaaftee nyaadhaa dhugaa jettee kaa'aa taphadhaa jettee halkan kana taphataa shaggooyyee bu'aa bultii hin raftu hin ciiftuu jedhe. Hagam dhugaa wanni kun lafeetii. Sirri siyaasaa akkas hin jenneen abbo akkas ajan akka jedha jiran. Fuulani ammaa jedhu dhageeffatu. Hayyee. Dhageeffatu. Adama fakkeenya yoo heerumte amma takka harargeetti heerumtee mana warra gurbaa galte. Siifi gurbaan keessun wal qabatanii deemtanii nama nyaadha. Taphadhaa jettanii mun jettanii. Hin jennu. Harkaan isaa wajjin. Hin jennu. Akka aadaa arsiititti amma intala takka fuula arguudhaaf yoo xiqqaate ji'a afurittuu yoo ijaan hin agartu. Intala takka jechuudha yoo heerumte amma idaaya fuula ofirraa mul'atu. Wallaahi billahi harargee yoo lixaabaa taatan hin beeku malee. Yoo lixaabaa taatan hin beeku mushurraan galtee halkan sana arzuttiin galtee namaan taphadhaa gatteen taphatti yoo silan maal taate? Ni taphatti. Akkam ni taphatti? Ni caffarti daansii taphatti jechuu jirtaati. Daansilee taphachuu baattu garuu Mana keessa deemtee namaan taphadhaan jettu. Haasawaa nyaaddaa taphadhaa ni jettu hafuura koon qabu gizee aruusaa gizee hanga malee dhiibaa oli seenii. Galgali qabu fakkeenyaaf ati qe'ee warra abdii fakkeenyaaf hanqa'ee obboleessa kan keetii yoo heerume halkan san kee uummata keessummeessaa bulaasii jaarsa kiyyaa wajji. Haati nyaaddaa dhugaa taphadhaa isin dabbarinaa jettee waan.
Diba mana aku di sini dia dalam seumat harar game harar game gizi amma usti ya mata beda wallahi kamu isi sih kapan ada bagan ada kayak asabe kayar coach itu mana kula oi Aye. aku jangan amma ni nih rumah aruza kaya mereka galgala asu aruza kaya ti jarsa kaya kayak nama sekarang kan anis kayak ti nyada duga tuh berdaya cuy kok kemarin ini jangan rakong kau aruza mi tiba akap tebe terlain amma ak ada arsititti anam kulani enam fakenya bana tuh hir meme anak abdi walfone ajennu warra abdi da kami tide na fulani achi da kai chu galgala fakenya fachi da kana laal am bakka yeroo ol nasensan jechuudha daraaraa maal waan akkasitti ol nasensanii isaa wajji ol seenaa bakka naa godhanii hinciisa achuma nyaata kiyya naaf fidanii yoo nyaadhillee diqqoma waan nyaadha malee lafaa ka'ee sagalee tiyyaa ol kaaseen dubbadha. Nu biratti akkasuma habibti isin hin beektu dhiisa akkasuma. Akkasii miti wallahi gizee aruusa taate nyaadha taphadhaa kofalaan hin mijattamu. Abdiin Hanga aruusa sana. Hanga aruusa guyyaa duraa. Siin jira bar galgaluma gaafa dhufeessan irraa ol ka'u. Guyyaa duraa isitti bara gabbaadhaati maal taate. Wallahi gabbaani. Hin beektu isin dhiisi waan of hin beektu. Guyyaa manaan bayanii halkan galgala manaa baatee. Fincaante sanuun dakataa ol deebitu. Inasitti immoo akka argeetti warri intalaa asiillee qeeroo intalaallee wajji deemee mana warra gurbaa wajji ganaa taphachuuf halkan san taphatu ni galan. Ni caffaruun uummata batan. Ganda keessanii dhufanii ganda keenya caffaranii. Yaa ungani. Guyyaa duraa osoo raaffatanii osoo hin argini guyyaa osoo hin galini jechuudha. Yoo yargeeti. Waan inni jedhe laal. Obboleeyyan kan ta'e amma yoo abdiin si fuudhe ganda keenya faamiliin jechuudha ganduma keessanii faamilii ganda keessanii dhufanii warra si'ii waliin dhufanii ganda warra abdii kan dhufanii caffaraa bulanii jedha. Osoo mana waliin hin galin kaa osoo waliin hin rafin kaa. Maal waliin hin rafne bifti gaafa mana isaatti galte sa'a barbaade si waliin rafuu danda'a. Saniin jennee guyyaa duraa kan aruusa seenuu deemtu nagaa fayyaadhaa ta'an eegaa aruusa seenteef garuu hin jettu osoo aruusa seeniin. Akkam. Eenyuun jettu seeniin nyaadhaa taphadhaa jettee keessummeessa qola keessummeessitee kadhee deemuuf eegaa aruusa seentee booda garuu hin jirma akkasiin jechuun jiraan heeran eegaa aruusa seentee hin jiru osoo aruusa seeniin guyyaa duraa san guyyaa caffaraa bulee namni. Aruusa seeniin kaminni habiibti. Ada pada maramu kena guyyaa wala Jamir abdiiti tuqee teessan deddeebi'uu qaba malee wanni warri keessan ka'ee qe'ee warra abdii dhaquuf hin jiru. Hin beektan inni dhageeffadha nama sir'aan caala beekan. Inshaallah itti galgala gaafa sargii keetiitis ta'a galgala hadha sargii keetiitis ta'a akka aadaa arsiititti wanni wal keessa deeman hin jiru. Dhageeffatu si haadha faate harargee jechuun jireenya irratti firiidha. Order lagi aku misiri dah. Bak Amerika cuma nanti sakatan. Gapa ini sih tadi. Bagaimana sih? Kalau kita Cina walin capara bulu pinjuru lah abe. Injuru. Abo kawari Allah ni kan. Maka guyyaa wala tika keessumma baana bara. Akkata jira akkata. Ini dhufanii caffaranii taphataa eegas booda nama adda galchanii enne eegas booda isaatu ganda keenyaa dhufamanii. Saskanii baatanii gada batattan jechuudha isin. Haraga warra soddaamu. Warra soddaa hin bulbulakki warra soddaa asumaan bullee namu caffaraa bulee adda gala. Tabaadiyyaa baan taaratu. Tabaadiyyaa malee. Guyyaa sana isa rifatti baadiyyaa tuuti bulan. Tabaadiyyaa baan magaalaa mazeessanii waan magaalaa mazeessanii immoo akka aadaa abboolee galaati magaalaa kaan hin qabu warri magaalaa jennu magaalaan ollee kana maseessa waan magaalaa guddanne akka itti guddanne sitti jira akkaataa itti guddanne akkasi. Akka beektaati abdii ati tee himite akka ati beektuu taarargee. Ta'ani beeku fakkeenyaaf amma fuulan amma ati amma fakkeenyaaf aadaan wal dhabbii mire ati amma gaafuma qaadhimaa godhattirraa warri gurbaa guutuun si beekaa warri keessillee midhaasan si beekaa akka ta'e hirmuu deemtu akkasuma akkasii miti. Hin beekan. Guyyaa haruusa keessillee ni beekan. Gaafa haruusa godhattee gurbaan siin galatee booda gurbaan san wajjin kaatanii halkan san olii gad deddeemtanii taphadhaa ijoollee taphadhaa nyaadhaa hin jettu moo hin jettu gaafa mana isaa galte halkan san hin jettamu hin jettu kaate. Halkan duraa. Nyaachisa anuu namaafuu lafaafuu dachiif samiifuu keessummaadha.
إن شاء الله ما نجي كفيلة ديزان. Kasubani firraqani qalqanfatu. Kabaja dabar mam taate kabaja da. Kabajaan kamaani إن شاء الله kabajaan nasi deemee dhaqee keessummaa kee namaa nyaadhaa dhugaa jiru. Isaan tuna nyaachisee na obaasuu qaba malee. Guyyaa sun guyyaa keessa lamaanii bar akka aadaatti amma akka artiitti jiruun akka artiitti bar. Anuu keessummaa. Fati. Eega namaa. Thank you. Lafaaf namaaf Bataashau. kan nyaachisee obaasu hoo kamaali. Aboo kabaja rasinjee bar kabaja itti hin jiraanne kabaja. Isaan nyaachisa fakkeenyaaf maal qabadhee dhaqee bilcheessee Siyaa fi nyaata jechuun nyaanni duwwaa Isaan jiraanne godhan adaba. nyaadhu ettan kabajaadhaaf nyaaddaa taphattaa haasawaa ettan. Sidaan taloon fayyaa. Masaliin takkan jirtu haa. Adeemsi akka aadaa arsiititti jechuudha. Intala mushurraa takka ija ishii arguudhaaf ji'a 3-4 fudhata yoo abbaa manaatiif faamilii warraa mana keessa waliin kan hin taanedha. Dungogummaadha. Aadaa ifitti himatu jira. Hanyii harargee biratti akkanaa nu biratti arsii biratti akkanaa miti akkamii jee himu jiraa fi bara abdii akkasumaa miti. Laa waan biraadha wal morminee achumatti sargii keessa dhufne anaaf inni waan dura waan biraadha wal mormaa turre. Haadha faata hubattee jirta jechuun akkami amansiisaa si ta'e. Siitee hojiin ta'an. Isiin hin fudhanne hin taane ette isiin. No Fudhattee? aadaan akka walgidii ni beekaa bara aadaan akkatti Ena walgidii. fuulan ilaalan akka arsiitti maatti fakkaate shamarri takka amma ani intala takka of fuudhee galadheen halkan san fincaaniifuu akkasii fincaaniifuu alan baane warri si nyaatatin kennu waan akka micciiraatti kana miti jechuun cuubboo kennanii. Mana fiicooti waan. Manattu halkan dhugattee baatee fincooyti. Achi booda magaalaa ji'a 3-4 magaalaan baatu Dhugamaa waan bara daddalee- gabaannattu Wallan maaliin jettu ollaan sun hin beekuun awwaalamtisi. yoo Bakka haati mushurraa isaa jennaan. bira baate yoo obboleettiin isaa biraan baatu. Magaalaan Bulii kudha shanii. magaalaa ka baadiyyaa ka turtiisa ka durtatu. Baadiyyaallee akkasuma. Aadaan duraanii akka magaalaa ka magaalaa. Ammumayyuu akkasuma. Ammuma ammaatu ni jira wanti akkasii. Wallaahi Ila ammuma ammaatu ni jira. Wallaahi akkasuma. Wallaahi ammallee akkasuma. Ammuma ammaallee. Hin agartu. Ollaan kee jii waggaatti argaa waggaatti. Hoggatti. Hin arganii sin jala bar ji'a 5 ji'a 6 itti fudhata ijaan arguudhaaf ollaan ijaan si arguudha. Aruusa ka durii dur ture ka duba amma akkasii hin jiru. Durii Ka durii sin jala bar ammumayyuu ni jira. Ammuma ammayyuu ni jira. Nu bira garuu hin jiru. Amma Obboleettiin hangam biyya kana dhufe heerumte. Hangam biyya kana dhufe jedhe. Yoo xiqqaate ji'a 5 moo 6 wallahi mana irraan baane. mana rambaani. Wallahi. Duba kiristaanaan bareedaadha haa ganda keessan sani gallee heerumna. Akkasuma arsii akkasuma keessattuu rabbiin soddaatii jechuudha haadha isaa sanfaa haadha gaarii rabbiin si buufnaan kabajaadha arsii. Ammallee maali? Arsii yeroo kan fuudha beektaa asii yeroo dalagaan hin jirre amma fakkiin yeroo birraa kaawaan dhiirallee ji'a tokko dhiirallee agartu ji'a tokko ji'a lamaffaan agartu manaan bahu dalagaa alaa galchee. Kana maal jenna malee kadurii bar gizee kadurii jechuudha birraa fuudha kadurii dhiirri duraanii birraa fuute yeroo garbuun gahee yeroo wanni hundi midhaan hundi waqitu yeroo san fuute. Waan gaariidha wallaahi dafaatee waan gaariidha akkasii nuti amma baay'ee takkaa hundi aruusa hin teessu aruusa baay'ee takka dur baatii lama teessu. Ammaan tana baay'ee takkaa hundi teessu torbaan takka booda gabbaatee waan hunda godhattee fi dabbartii fi mana keessa deemtii hin jiru akkasii. Habibti halkan san iyyuu nyaachisaa bultan jedhanii habibti maalleessu waa onnoo miti bara. Halkan san nyaachisaa bulla haayee nyaachisaa wanni buluuf kabajaadhaa bara. Nyaaddaa dhugaadhaa cilfaan eessa jiraan beeku distiin eessa jiraan beeku maaltu qa'ee kushiinaa keessa na qoraare. Deemtee irra mee nyaattanii dhuydanii haasawaa taphadhaa jettaan kaayoo akkas hin ta'in intalti teessan namallee dubbistuu kabajaallee qabdu namni dhufeessi dubbisa dhufee footoo Namni tuffata jechuudha. ni tuffata. Nu tuffatti Intalti teessan eenyuun jedhan warra na fuudhe immoo. warra na fuudheen jaan warra na fuudhee kaniinan soddaatii bira Kabajaan isaanii inshaallah samii keessa litti kabajaanan isaanitti isaan dubbisee isaanii waliin wanna dhuga maaliif? akkasi gaafa qaanan maatii harammaa argee heerumuu deemtaa mirka sittiin hima gizee guyyaa halkan dura dhayxu. Laaliitti qara hargee heerumuu barbaade jijjiire assaaba kiyyatti naa hin dhiifte. Mana taa'uu san qofaaf jijjiirta argee heerumuu mana taa'uu baatii jaa torba teessee isa jaalannaan akka inni taa'uu isa hojii taa'aa maali. Guyyaa 15 teenya aruuza ganda keenyatti guyyaa 15 dur baatii lama ture amma guyyaa 15 teenya aruuza bareedduuti.
gamarraa laal. Akka naannoo keenyatti osoo mintalli halkan sangaltee wala keessatti himte namni kolfee baqatachi. Wallahi mushuraan akkamiin gabbaate faaya. Mushuraan akkamiin nama hojii hin dandeenye. Laal amma arsii jechuudha. Amma fakkeenyaaf ji'a 8ffaa dhumarra fuudhuu deemaa miti. Ji'a 7ffaa bulii qabee jiini kun tokkichi sargeessiiti. Laal maal jedhanii qoraan cabsuu maal godhuu hiriyyoonni si maal. Hangi gaafa ji'a tokko xumurte gaafa galgala sargii sana ammoo addaan galee warris fudhatee galaanii meeshaan qopheessanii fi waan qopheessitu haatini qopheessitii fi galgala sana wal fudhatanii galanii yennaan kalaas wannummaan ani isa duukaa dhaqanii maaf duukaa dhaqan wanni duukaa dhaqaniif kennanii kan wanni duukaa dhaqanii maal asi caffaraa bula yoo caffaraa buluu taate manuma isiin keessaa baate kana keessa caffaraa bulan malee achi dhaqanii wanni caffaraniif hin jiru. Khaysan kaaddaati akkas taanaan wallaahi. Amma dubaati amma harargetti heerumuu deemta haruusa nuti guyyaa 15 teenya guyyaa 15 sanuu. Waa fidachaa gabbaatee waa fidachaati. Sanuu yoo rabbiin soddaatii wayii soddaatii gadduu yoo keessatti wallaahi baadiyyaa taate malee dhugumaan hima. Ji'a takka bulee 15. Sanuu yoo soddaatii badduu wayii rabbiin mana keessatti. Guyyaa 3 qofa ta'e mana keessa. Ati abdiin kun jechuudha qooshaa qumburee mara maaliif jalaa qabde mee matan? Mee maaliif tana jalaa qabdee dhugaasiiti wallahi ati baate. Hin bareeddi. Hin bareeddi ija keessa kaatteeti ija keessa kaattee bareeddi ijji si teessii. Mee akkamiin baasanii baasaa? Baasuu? Eessaan baafta ofii baata malee baasuu jedha. Sila baasuu danda'u. Baasii ana baasee. Yoo biraa baate malee baasuu hin dandeettu ofumaa baate isiin. Online baasee dhaan hin baafne ta'e. Faatee maaliin siin jeen bilbilii siin barbaadaa siin hin jenne. Bakka ana dagattee masri dhaynaan. Aga kaayiroo dhufe xiyyaa fulaan. Nama hedduu dagattee. Kolfaa deemtu san sitti hin fakkaatin xiyyaa aga kaayiroo dhufe. Jechuun maal walitti daddaamannee dhaammannoo diila takka walitti daddaamannee gaafa finfinnee tani jiru wal biraan deemne. Mee sanni osoo takka osoo Itoophiyaa bahuu jira dhabee maal qaba jedha. Malee fiigdee faatee haadha faatee taa'ee jeetuma sin dadhabne. Waa yaadadhee fakkaata. Birrii meeqa dhufeseeti? Haadha faatee ni yaadatta. Halkan dura halkan guyyaa lamaffaa deemtu san ni yaadatta. Haadha faatee tumtanii. Tikkeetti azaana godhen beektu deemaa tikkeettiin bar eerpoortii dhaqana halkan san bar cinqamaatti. Uffata bishaanii guuree fakka inaan jedhanii bar uffata bishaanii guuree fakka eerpoortii dhaqinaan jedhanii barnoota guyyaa san fa'aa aartee gubattee guyyaa san galgala borumtaa deemtaa barate borumtaa sii deemu akkana gisa siin jaan ammas guyyaa lammaffaa si deebisan. Tikkeetti meeqa gube lama gube tokkoffaa gaafa soodaree jiru tikkeetti gube lammaffaa gaafa galgala san ofii isaaniitti gube tikkeetti sadaffamu akkamiitiin deemee bara. Sadaffaadhaan deemtee tikkeetti sadaffaadhaan deemte garuu ammaan tana qallaalii ta'e barga akka duraan isanitti hin jabaatu masrii qallaaliidhaan amma. 250 kan faltee dhufta mal qallaalee beektu. Haaraa idallam 170 jechuun jiranii. Eenyu jedhu. Namaa jira. Bannaatee wanni sun dalagaan jiru mee akkam godhime? 250 akkas. Wallahi bilbila nama sun illee dalagaan jiru. Gaafa keetii sanii gadi gaafa keetii. Dalagaan jiru. 50 dhufe yaani. Sadiif 50 fixee meeti? 50 fixee dhufe. Sadiif 50 ni irraan fadhee. Bannaan dalagu fati. Wallahi billahi cufaadhaan dalagu. Tiraansiitii dhabar. Dubaay dhaqee Dubaay irraa Dubai visa ji'a takka qaba. Free visa ji'a takka qaba Dubai. Aywa. Dubai keessa Dubaatiin ni bulle haa. Guyyaa meeqa bulte? Guyyaa lama bulee sadaffaa bahe. Sadaffaa baatee. Tiraansiit waan ta'eef akkasii siidhaan. Amma garuu ji'a tokko taa'uu danda'a Dubaayin keessan ji'a takka taa'uu danda'a. Amma gaafa ji'a takka taa'uu danda'a achirraa deebi'ee Itoophiyaa galuu danda'a jechuudha. Wallahi billahi bilbil maanu cufaadha bannaa. Bilbila keessiifin bilbila jee waasaappiin kee telegiraamni keenyaa dalaguu dide feesbuuk ammoo si ergeen jira waliin qabna. Silkii kaayiroo godhe silkiin na jalaa baddee bar silkiin duraanii baddee silkii ammoo kaayiroo baddee. Silkiin deemaa bar hara kaayiroo. Kaayiroo deeme. Kun olaani wallahi dalagu fati.
Kaayiroo wallaahi. Yaa fuudhanii tiya kaayiroon dhufin illee siin hin jedhu. Kootu illee siin hin jedhu. Ya zarra arlam bro. Amma ammoo badde. Maal hiriyoota tanteen gaafattu wannoo fa'aa eenyu maqaan isiidha. Nahii gannu. Wallahi. Kaanus famaan gaafattu siistariin isiillee dhuftee miti dikkittiin sun. Dhuftee sistariin isiittis dhuftee. Beeku walla ganni yoon fira qabaatte nama sappoorti si godhu yoo qabaatte. Fati kuno Egaa maaliif isaniifin si gaafadha jeetii baraan amma kan isi bulu jiru. Inni abdattee kaayiroon dhufin awwaan sii himu keessa. Yoo inni abdattee kaayiroon dhufin yoo inni abbaa kee namaan jedhan jirtu ispoonsarri baa wanna ta'eera baay'ee. Eeyyuu akkasitti jiran jechuudha. Allatti wanni dhufuuf takkaffaa. Abo oduu keessan dhaabaa Wanni abdattee. deemaa miseenjara naasaa. Miseenjara maali kaasoo inni? Fuulani enna gubbatte sani maal gidi haasoftan maali akkas ta'e maali ta'e maali ta'e. Faatee eega wal yaadne mee usmee fa'aa aadaa faatee eega deemte hangam takka amatan geessu? Anama Itoophiyaa galee Wallahi kootu haadha faatee dhufnaan wallahi kara Itoophiyaa dhufnaan akka ajaa'ibaa dareenaa kootu. Wallahi laazim kootu. Akka koblallaa kun isaan. Wallahi kootu. Ani bara haadha faatee dalagaa boolee bulbula dalagaa bakka hin dalagulle waa hunda namni agarsiisee ana turraa ispoonsaan na jibbee waan akkanan godhaafi kanan godhaafi kun agiriimantii guutuu na agarsiisanii namoonni baalaafti wayii hin dalaisiisanii agaltunan jedhan. Qalleetiin yaan dhugaa naasoo jira bara haadha faatee dhugaa. Wallahi qalbii bakkallee kaafillee na agarsiisanii waa hunda na agarsiisanii wallahi dhuguma. Wallahi Anillee bakka haadha faayee sana hin jaaladhaan fuudhadheeni hayyeera kun qabu naan jedhanii akkasitti addunyaa gadi jaaladhullee. Ganni deemti dubbiin isaaniitu asii gassini nuqutti asii ganni dabarti. Obboleessi kiyyaas wanna wotaadara hin jettu bar nan janajjanu na jala taa'ee bar nan janajjanu. As akkana sii godha maali sii godha akkas sii godha asitti wotaadarinnatii maali akkas akkas. Wanni kun hin jiru bakka hin jiraa miti ilaala nan janajjanu akkuma gara biyya deebi'u deebi'u jedhee na. Ati ka Amerikaa deemtu yaani jira biyya kanatti ta'u galtee balaa tokkoffaa makiinaan sii kennamu. Dhageeffadhu haadha faatee amma akka ati Itoophiyaa irraa deemteen jechuun shabakaa isaaniitii qabe. Akka Itoophiyaa irraa deemteen Itoophiyaa baatii meeqa nu bira teessisa baatii meeqa hojjetan baatii namoota akkasa. Akka bicha. Baatii akkitti teessisanitti jijjiirama maalii argitee waa hedduu takka agartee saniifuu gizee amma kaayiroos gizee teessee jirtaa miree kaayiroo amma amataa waliin dabru amata teessee mi? Amata lama teessee mi? Haya amata lama. Jijjiirama waan argitee jira. Itoophiyaa keessa hanga teessanittis jijjiirama waan argitee jira. Jijjiirama kanarratti saaba gizee dhoottee waa hunda laaltu tamturra wayyaada jetta. Akka kuulaniitti akka haadha faateetti naa himime. Laali Itoophiyaa waatu jira beektaa. Itoophiyaa wanni jiru maali yoo jettee Itoophiyaa yoo tanan qabaanne maalleen yoo kun hin jiraanne jiraachuu hin dandeessu. Tooftii bitattee funyaan qaragachuun ulfaata. Dhugaa. Itoophiyaa keessa jechuudha. Jireenyi Itoophiyaa yoo mallaqa hin qabaanne kasaara. Itoophiyaa bareedduu bannaati. Ammas waan irraa waan wayii waan abdattu wayii qabaachuu qabdu. Wanni abdattu sun harka namaa osoo hin taane fakkeenyaaf qonna wayii. Kiisha fe'e. Oomisha waan wayii yoo xiqqaate birrii miliyoona takkaa ol waan akkasii yoo qabaattee of amante galtee kana kanaan godha jettee karoora baaftee of eeggannoodhaan laal argitee of eeggannoodhaan yoo deemte malee Itoophiyaa akka kaayiroo colok jedhee dhufe kana colok jettee gaafa Itoophiyaa galtee habiibti tiyyaa sooriin caammaa jalaallee sirraa addaataa jechuudha harree taate Itoophiyaa keessa galnaa. Galaa miti. Haati tante haadha kootu galiyyuu siin jettu abbaan keessu kan haadha kootu gali siin jedhu isaanii fi ati wal adda. Ilaalchi inni isaan biyya sanii qabaniif ilaalchi ati biyya sanii qabdu waaqaaf lafa maaliif jennaan isaan biyya isaaniiti keessa guddatan keessa dhalatan hiyyummaallee waa hundaa keessatti dabarsan biyyaa bahanii biyya biraa hin argin. Ani amma yoo saamunaa fuula kiyya inni dhullee taate ifa mana keessa kana ifee fuula kiyya ibsu kanallee yoo taate
biyyaa bahee qilleensi na dhahee jira. Ana qilleensi na seenee jira. Qalbii tiyya keessa maaltu jira ree? Waan santu jira waan ta'eef jireenya biraa argeera waan ta'eef achi gizee baheetiin jedha mana ho'aa keessaa gabbatee gizee qorra alaatti gabbaatu beeki coraan kan keetuu si mudatu. Akkasii jechuudha. Dhugaadha. Malee Itoophiyaa yoo mallaqa qabaatte yoo karoora qabaatteef yoo biyyaa hin baay'isiniif nama gaariitti rabbiin irsi qabee irkatte Itoophiyaan Ameerikaa caalti. Yoo rabbiin nama gaariitti si qabee hiriyyaallee haa ta'u hiriyyaa gaariitti si qabee ammas jaarsallee haa ta'u jaarsa gaariitti si qabee rabbiin jedhee of eeggannoodhaan deemte Itoophiyaa keessatti haala bareedaan jiraatta. Yookaan ammoo Hiriyaa hafaya Abdulqaadir eegame jiree gadhiisatti rabbiin saagas dhabeenna ni kasaara abirti Itoophiyaa gallaanati. Gaafa maal namoota meeqan arge maal hin argine naanti rabbi fiizikaala yoo sirraa fitti Itoophiyaan fiizikaal wakeetu. Abboo ati ban dalaga jira sin jenne ati usteen galte. La lafaate akkami amma ati hanga agarte san keessatti gaafa waraqaa waan hunda wanni agartu san keessatti ati jijjiirame hedduu agartee jirta waan bu'aa qabu waan bu'aa hin qabne waan bareedaa waan fokkota agartee jirta hanga achi turte san keessatti hanga nu bira turte waliin turre san keessatti waa hedduu takka agarte waa hedduu takka magaalaa garuu akkas ta'e anamma akkamiin jaa biyya namaa sanis yoo dhayxe dalagatteetuma jiraatta biyya ifii keessa yoo jiraattis dalagatteetuma jiraatta miti akkasuma bara. Ya, daripada ya tiada maka bulan. Amma septimu rahan anak fate. Sudi okan ammo biya Araba wagga kudan lama kudan sadi tete. Karena kama hujjette tufa ka hujjette riba kan keofi kuta kaate hujjette. Namatti ergite namni si jala balleessuudhaaf Itoophiyaa birrii 500 qabatte galtee daaraa haatee Itoophiyaa keessa jiraachuu waladda kam filadha beektaa nama kam akkasii Itoophiyaa san filadha. Maaliif hojjetee waggaa 12 waggaa 13 hojjettee faayidaa dhabuurra Itoophiyaa keessa taa'ee ilmootii guddifataa qilleensa biyya kiyyaa keessatti jiraachuun rakkoo hin qabu. Sun amma gaarii waggaa meeqa galata dhabdee fooqii hambaa ankaraatattee nama biraa galata dhabdee ofii kan keeti jireenya dhabdee heerumtee ilmoon qabdu dhalchitee ilmoon qabdu fuutee jaartiin qabdu. Yoo duute ammoo maalitti akka duute kan beenne yookaan warri kan kee Itoophiyaa taa'ee duute jirtaa kan kee addaan sin beenne achi deemee nu dagate achi dhattee nu dagatte jedhan malee meeqa kamtu biyyee uffatee jira meeqa kamtu firiijii hambaa keessa bade. Jira qashti alhamdulillah. Maatiin garuu maal jedhare yaa rabbi araaramiifuu siin kadhatan achi deemee nu gatee malee achi deemee siin jedhu akkasuma hin jedhee araarayyuu siin kadhatan. Kana hunda bakka maal godhe maanni jireenya biyya irraa bahuuf. Kanaaf Itoophiyaa keessa yoo mallaqa qabaatte haadhallee borullee ni jiraata. Itoophiyaa keessa yoo mallaqa hin qabaatin kiisa kan kee keessa yoo waan abbaan kan kee kasi dhalche nama kasi fayyadu. Mee amma waan gootan waliif dachaana amma jajjabaadha rabbi kee daa godhuuti. Ati waama raafuu amma silaa deemuun kee shakkii qabu. La ani bakka ana ada fati amma dura Itoophiyaa dhufee silaala amshii homaa yaadin yaade Itoophiyaa dhufee silaala osoo hin deemin. Abdi dhuftee laaltaa ammoo ana dhuftee laaltaa ada fati hamturra sii jira maal sirraa goota maal gootan maal sirraa goota fuulani zuurte walla. Ada fati nagatte bakka nagatte. Dhugaa dubbachuun biroo manguttu haa dubbattu waan garaa si kennu. Abdii argee ka'ee booda si arga. Hai bakka abdiidhaan qaba abdii argee qaba. Umaatii midhii siyaa bakka eegaa abdiidhaan na jijjiirtee hojii dhalootarree akkasuma. Maka wala garee akkasitti rabbi si haafidu. Anillee sarguun hawwii kooti. Abdii jechuun bar iddoo guddaa qaba ana biratti. Dhugaa abdii ada faatee rabbi sodaadhu anuma dura agartee anumata dura agartee tan oguuta akka ijaan lib jettee na agartee lib jettee dhaabbu dhufeettee akka inni sina garee na agartee deebuu irra si wayyamoo isuma dura agartee as deebuu irra si Abdii fuudhaa lafaadha. Isin sila fuudha kama waan ganna san fuudha jira barkalas jaartii fi yaman taate maal jedhuman. Nikaa jechuun haraama irraa alaaltuu qofa malee waan biraa waan fayyadu bar. Nikee inni godhama akka. Haati faatee duraan na jaalatti hunu ammaan tana abdii.
kana na jijjiiramte duraan jaalalati yenuma qabda akkamisa ma eenyuun